Gartoota akkasii murannoo qabu. Namoota gartee sagalee takkaan burjaajiisan ta'uun qabdanii jechuudha. Waan Jawaar irratti bifa haarayaan piippiin sheeyxaantichi qopheessee gartee jaldeeyyii isa gadhiisee jaldeeyyiin dhalaa dhiiraan naman fakkaanne talaalan gartee namni nu bar namoota garii jira beeki nama ijoolleen sodaachisan biyya faranjii tanatti namoota fuuluma san yoo garte ijoolleen raftuu jira sigalee namoota ijoolleen sodaachisuu fi gartee rabbiin uume hundaatu jawween gayyaasee hayyoota godhee jechuudha sigalee. So paartii silaa gizeedhaan Oromoon firraa geggeessitu taayyeenis abadan jee sigalee. Jira lamaan kana uuma isaan dhaabanii isaan gubu jira jechuudha sigalee. So saniifuu isaanis sabumaa jecha cinqamanii tana godhanii waan faayidaa ifiitiif godhanii miti. Mee isin maal gootan invite share gootaniiti waliin geggeessanii jechuudha sigalee. Waliin geggeessanii jechuudha. Kijibduun kana wal jalaa share gooti isin dhugaa yoo share hin goone bu'aa maal qabdan? Eegale share follow page jaaza akkas jankaa'e share godha follow page godha ililli ol haara sheekha bagana gaan dhufte jaa sigale ammattiin seena namoonni irra guddaan viidiyoo laaltanii rakkoon hin jiru harkaan share godha ililli ol haraa komentii kenna kuudis na arrabsa rakkoon hin jiru sigale yaada keessan sigale amma khara sagantaa khiyyaatiin seena irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Facebook Sheek Abbuuta warroottan salaamtaa tanan jenne akkam nagayumaa fayyaadhaa yooyya isiniin jenne harka fuunee jirra jechuudha sigalee akkuma beekamu jidduu kana piippiin ajandaan isiidhaa duraan rizoortii paarkii خراق قالتين أدانجان أربسون لخراها طويتو ما إلا تقويو يسين تقوى دي ما شيطان تيجون دلقان كابو مناج إيسا ولا سيقل جارتي بريج إيسا ولا فنو إيسا سنبريج إيسا ولا دلقان كابو بكسانون دادك أي بي سي ريزورتي خانا هندا أي بي سي ركتشو تريج kana hunda fudhatama dhabe jechuudha. Siyaasaan isaa gurguramu, kijibni isaa guyyumarraan jalaa saaxilamu, ummanni lakkii rizoortii jaarii fi miti kan as qeyroo kuma shanitti wariinee bakka tana gartee safaaxatti hin dhufne nagaya buusii hayyoota wajji mari'adhu abadan tana sirraan dhageenyu kookolow jedhanii jechuudha. Keenya jeeti farakataan farshoo fita. Namni keenya farshoo dhugaa keenya jeeti gartee hoteela baay'isa kondoomichi jala gurguraa jechuudha. Bizinesa eegalee jechuudha. Uummanni bee magan jedhanii jalaa didanii jechuudha. Sigalee. Ifaa billichi chaayinarraa ifaa billichi ta'u kana beekadha. Wallahi billahi qarabbiin guyyaa malqiyaamaa naan gaafata. Namni kontoraata fudhatee ifa muka ifaan irra dhaabbatu kana hunda chaayinaa galcha hunoo gaafadha. Warruma isaan fanno jedhanii amma diina galee Jawaariin jedhan kana isaanii jechuudha. Warri kontoraata kana fudhate wallahi abba fedhe gaafadha. Qaallittiin arbee adaanee jedhaniin sun kontoraata kan kenniteef ijoollee Oromootiif miti. Ibin baala gizee jala horiitu tanallee hin kennine jechuudha. Kontoraata muuyinirra dhaabbatuu fi ifaa billijuu kana chaayinarraa ka galche jara. Importii fi outportii keessa ka dalagu jara. Garuu gaxutaalee Jawaar diinaa wajji wal ta'ee siin jaa. Yaa obboleessoo keessan beeytan paartii tan. Waan isaan isinii afaaniin isiniin jedhanii fi wanni isaan lafa dalaga wallahi billahi. Laan rabbi kana malee itti nan deebisin. Wallahi billahi ardii sami. Jara diina siin jedhan kanaatu kabajaa qaba. Dalagaa qaba. Maallaqa isaan bira qaba. Sigale dhageeytillee isaan bira qaba jechuudha. Even bakka paaspoortii yoo waliin dhaabbachuu jiraatte isaan si biraa fuudhanii sarbi godhanii ta Oromootu baadiyyarraa re'ee gurgurattee noolii meeqa makiinaa akka qaaloyte tanaan dhuftee kan bakka bultuun qabne barandaa hunda bultee yaa ilmaan kiyya jechaa oolte asii. VIP'n sarbitan isaan.
garuu gaddeebi'eeti hiree Oromoon harkatti tana Jaawar nu harkaa baasuu deema maarree nu harkaa baasuu deema huuy jaanii gartee isin burjaajeessu jira yaa obboleeyyan kiyya dheengadda nuti nama nuu dhaamu mee dhageeffadha dheengadda amala sheeyxaanticha kanaa nama nuu himu Jaawar akkanumatti intalaan nuu himu kan Rabbi garsiise malee nama dhugaadhaan isaa wajji dalagee isa beeku kanuu himu dhabaani shawwadamne nuti isin maalin shawwadamtan ama meeqa namicha kana jala duuneeti sigale waan inni ta'e barree dhufnee isinii himu jir yaa saba koo hin shawwadamina ilma Oromoo waan jaamu inni dhageettiiun fedhu namni inni Oromoo irra tuffatu namni inni Oromoo irra jibu sigale amma nami warra asii diaspora jiman gogogaan afaan gogoysee afaan gingilchaa kana inni akka isa faarsanuun fedhu sigale kanneen dhiisi jaldeeyyii yaatu sana dhiisi Oromoon bebbereedduun suufnirraa tolu garte takka Jaawar Maammattuu yoo isa faarsite Oromoo maqaa jaamu kanaaf jibba tuffataa jechuudha nama hanga Oromoo tuffatu hin qabu an jala mureetumaan si ilma Oromoo juun kana inni hanga if jibbu jiru silaa jarrummaan kun akkana naan juu baatee sinja amala sheeyxaanticha kanaa nuu isinii himu jiru kana ibidda yoo gubattan gartee barrabbiin ergamoota kan wanni erguuf akkanaan isin godhuu ta'aa jaa itti himii qaqaceelchu ana jeemi nuti isinitti himne Oromummaa isin isarraa eeydan tana inni bakka sanuun jiru jenne isinitti himne jechuudha so amma duulli maaliif Jaawar Maammadin rabbaayyate dhalaa hormaan jaldeeyyii gayyaasanii maaliif Jaawar arrabsiisisu jiran maaliif Jaawar xiqqeessisiisu jiran sigale Jaawar kanaatu nama addaati rabbiin kun beeki nama kana nama keessa nama uuma muyni kun hundi mukaa miti bar muka kana gartee muyni kun wal dhaba muyni rabbii kun gariin jallaa jira gariin diriiraa jira gariin lookoo kana kan manaan jaartuu jira lal nama keessaas namaa jira jechuudha nama rabbi arraba isaa kanarra waa kaa'ee jira jechuudha nama hawaasni yoo inni gabbahee jecha tokko jee jecha san hojii jijjiiruu jira jechuudha namni sun eenyu Jaawari bilziqinnaan ni beekti bilziqinnaan ni beekti keessattuu sheeyxaantichi ni beekan jaldeeyyiin isa jala yaatu tun hinaaffaa Jaawarii tun gartee wahuma keessa buusanii tun gartee qaallittiin ta'e Jaawaruu jaalattee dhabde isinuu ni beektan kun gartee isokkee amma walirra bobba'uun hin barbaachisu isaan akka nuti dalagaa isaan godhannu fedhan akka nuti waa'ee isaan irratti westi waa'ee faarsee bulorra godhannu fedhan nuti garuu bakka san bira kunnee jirra maaliif Jaawar irra bobba'a hayyoonni dheengadda afaan dubbatu amma dheengadda saggaayee araarsa akka waan jaalatanii gaafa inni Jaawar irratti mee Jaawar maallaqa akka guure wanni inni namaan gargaare mee viidiyoo hanga inni jeesan keessaa kutanii akka faarsee bulaan itti oofuu ture yaadattan moo yaadatta itti aanaa haftee gaafa Jawwee irratti haasa'u Jawweefin deebii kenna jee gaafa galatoomaa tuurii Jawween faan deemuu turan gaafa gartee viidiyoo inni haaseesan kutanii hanga isaan oofan yaadattu jara dheengadda akkasi gartee akkam beekamne sheeyxaanni kun walirra bobbaasuu tureetu aboo maalirra wali bobbaana taayyeen gabbee dhodhoosee diinni keessan guddaa wal nyaachuu miti akka wal nyaattan gaafa wal nyaattan gartee kan isin fayyadu jirtan bineensa gartee ummata keenya qoqoru jiru kana jee jala muree himee jechuudha sigale Jawweenis gabbee oggee haasa'u hayyoonni kun afaan tokko dubbate amma eega xiqqoo booda qabadhaanaa jecha kiyya xiqqoo booda baatii takkaa fi baatii takkaan asitti dhufuu teessa waan guddaa as bahuu ta'a insha Allahu ta'ala hayyoota keenya harka walirra naqatee yaa'u khawaliin taa'ee miidiyaa irraa haasa'u khawaliin tattaa'uu qofaa miti waliin pilaana godhu khawaliin qabsoo godhu khawaliin tarkaanfatu as baasu jira jechuu Jawween waan dorrobu jira quba qabdi waan as bahuu deemu quba qabdi namni kun ammaan nama xiiqii ta'uu qubeeyti arra gizeedhaan gartee wallaalaa fi wallaaltuu if jala qabdee
nama hubannoo fageessee laalleef jala qabdee si galee akka waan gartee namni kun aangoo deemu wallahi billahi namni jaawara aangoof deema jee si galee jaawaruma hun beeku jaawar yeroo hunda gartee abjuun isaa aangoo miti namni majawween beeyneetu kana jaawu si galee osoo gartee mootummaa isaa taatu faa kaayyateeti duubaan bulchuu barbaadaa ifiraahaa godhaa ja'aniifaa dhugaadha namni sun amala jawweeni beeka jeetii yaatu wallahi jawweetu muummicha ministeeraa ta'uu fedha namni je irra kijibaan nama sanii hin jiru nama akkas je irra hin jiru si galee jawween waan itti gaafatamummaa jantananii hin fedhu si galee nama amala isaan beeyneetu waan akkasii haasa si galee saniifu waan asbahu jiraatu jira hayyoonni dheengadda hayyoota ibbira kutee hayyoota sabaasab lammii osoon ji'an guutin hayyoota sabaasab lammii dheengadda dildila iddutti sheeyxaantichi kun jaare kana dildila kana caccabsanii haataawanii si galee asbaase ama tokkotti eeyse jira ama tokkotti already duru gartee roadmapping qophooytee wanni sabaasab lammii guutuun qophooytee asbaatee miija'aniiti tanaatu isaan maraachuu jira abbulee arra diasporaan dheengadda afaan dubbatu afaan tokko dubbata mooraan oromoo ta dheengadda bakka 100 turte arra bakka 2 qofa deebitee jechuudha mooraa faarsee bulaatii fi mooraa gartee dafqaan bulaa sabafiitiif dubbatu qofa deebitee si galee dheengadda waboo fi jaawar walirra duulchisuu turan deeggartoota wabootii fi deeggartoota jaawarii wal arrabsuu ture dheengadda deeggartoota taayyeetii fi deeggartoota sheeyxaantichaa wal arrabsuu ture oromoon burjaajii keessaa baate qabsoon oromoo waboo fi jawwee fi gartee hayyoota oromoo harka zigjettee deebitee jechuudha amma laali OMN irra waan dabarsi dhaqaa laala Oromiyaa Today jee waan inni dabarsi OMN I don't know beekeeti beekuu dhabeetiin beeku ani meelaala hayyoonni magartee hayyoota sabaasab lammii ka Itoophiyaa ti wajji walgaan ummata isaanii keessaa dhageettiin qaban maarre Oromiyaa Today san nama ajajuus isiniifin hima nama waan san bulchuus isiniifin hima ammatti nun barbaachisu nama san tokkoon igale namuma gartee duriis qabsoo Oromoo diiguun beekame ammatti garuu waan san ifuma birattiin qaba namni beeytanii komentii jala barreessuu dandeessan abbaa Oromiyaa Today garuu anafaan kiyyaan ammaaf irraa hin gabaabadhaa jechuudha akka waan gartee hayyoonni kun ummata keessaa bahe akka waan gartee hayyoonni kun ummata biraa dhageettiin qabaannetti gartee OMN gabaase OMN maaluma tahee I don't know sigale saniifu maaliif dheengaddallee isinumaafin ka Amaaraa wajji walgahii taa'e ka Tigree wajji walgahii taa'e ka gartee Soomalee wajji walgahii taa'e ka sabaasab lammii biyya saniiti wajji walgahii taa'e jaawarmaan maqofaa hiyyeetiin isin gaafadhe jaawarmaan maqofaa miti Xaahaa Abdii adda bilisummaa Oromoo waboo bakka bu'eetichi dhaqe namni rudduulu jiru sigale Oromoo keessaawu Isqeel Dr. Professor Isqeel Gabbisaa dhaqe namoota meeqaa dhaqe narraa lakkaa'e nam tokko har'a duulu garte jaawaruma qabatanii jechuudha maaliif ni beekan nama kana namni tokko jaawar jechuun sirna hin jijjiiramu Ameerikaan guddoon tun hin jijjiiramtu je nama jijjiire rabbi gaditti amma qabsootana OPDO faa kennuu fedhan adeero OPDOon hanga guyyaa Abiyyi aangoo qabatutti haga guyyaa irratti Oromoof diina taate Oromoo jeesu jirti beekaa Oromoo jeesu jirti sigale dheengaddaas wal nuutahaa arra iyyuu jirru tana wal nuutahuu diddaniiti OPDO duutee sigale silaa qabanii wayyaane wajji geggeessan akka isiin chaansee arkattu sababa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaatiin sigale kabajamaa obbo Lammaa Magarsaatiin OPDO fi ummanni walitti araaramee asumaanin obbo Lammaa fillee waamicha godha sagaleet yetana sheer godha biraan nagaa
obbolammaa magarsaa Oromoon si abdatte rabbii gaditti si abdatte sabaa sablammiin biyya sanii si abdateeti hayyuun kunilleen si abdatee kompiitara sikkan wallahi billahi forever akka calliftee irraa gaafatamta baatee rakkina ummata kanaa dubbachuu qabda sigal calliftee lubbuu teetii qofa jiraachuu miti nammeeqaa si jiraachisu lubbuusaa dhabe nammeeqaatu si jalatti kursii qabuudhaaf wayyaanee keessatti hujii dhabee jireenyi isaa faca'e ati arra cal jettee jireenya kee ooffachuun abadan siin hayyamnu jechuudha gabbaatee dhugaa ummata kanaa dubbachuu arra kabajaa qabda dhageetti qabda gartee waan amma deemaa jiru kana solvi godhu rakkina kana furuu ka danda'u siifi jaawarii hayyoota keenya taayee narraa himigaa marroo goota ija barbadaa joollee humna qabdu tanaa jechuudha mangudduma teenya tan gaafa fedhe sheyxaantichi ofisetti cufu gaafa fedhe hoottaani mari'annaa jee yaamu gaafa fedhe amma mariin dhumattee deemaa jee guuysu tanaahu gumaa isaanii baasuudhaaf obbolammaa magarsaa callifni kun sin baasu waamicha sheekkaa abbutaa dhageeffadhu waamicha siigoonee gadi bahii dubbadhu sagalee dafqaan bulaa bakka bu'eetii waamicha siigoodhu jira gabbahii dubbadhu rabbi sodaadhu waaqayyo goftaa itti amantu son sodaadhuuti gadi bahi waa takka lubbuun asiin baati malee hudduun hin baatu sigala akkuma ummanni Oromoo si amane goftaan kiyya ummata kiyya jette arra goftoota keessantu siyaamu jira gadi bahii jechuudha so jawwerra maaliif bobbaama yoo ati kunuunfachuu baatte hayyoota kee yoo ati dhageeffachuu baatte yoo ati bakka gartee hooyohooyin jiru guutte yoo ati bakka maallaqaa fi kaareen jiru deemte hayyoonni kun akkaataatti sii falman itti ulfaataa sigale arrabaayyo waqilleensa banuu nurra jedhu hayyoota kanatti baay'ee ulfaataa jechuudha beeytota kana baay'ee ulfaataa jechuudha sigale kabeeytota kana utubuu qabu aboo jiboota maaliif nyaachifta maaliif soogiddoo baafta maaliif gabbifta akka gaaritti ka maallaqa fuudhuufi bar akka gaaritti ka dachii qotuufi bar hayyoota kee yoo duuba dhaabbatte roorroo isa dhuftu waan isa buudeemu kana yoo haana buujettee duuba dhaabbatte boobar kana caalaa ummata gatii naa kafale jeeti bar mirqaanaan sii dalaga arra kashlabbeen hundi hinaaffaa gartee jaawar silkii jalaa kaasuu dideef hinaaffaa jaawar itti dhihaachuu dideef hinaaffaa gartee jawween kanaa booda isinii wajjina gahajeef akka waan gartee jaawar kun nama Oromoo gurgurachuu barbaadu boo jaawar bar Oromoo sagaleen eegalte sagaleen eegalte Apa memang tetap kotirain figurau sama amma wani jirti sagaleen amma ni jirti ayye ariif amma ganaa bar ibbirettiin hidhee bar ganaa
Ibreettiin deebara maganaa sagaleen hin jirtu, maarreen hin jirtu, bisikishoon hin jirtu. Hin danda'amuun jedhoo. Sagalee leencaa ganaa qaqqabuun hin danda'amu. Hai ammaa isin guddatte ayya amma lakkiiti sirritti hayya jawar keenya onaasi faarsina adaamin daraarin jawwee keenya qoreensi waraanini adawwit hindaami jawwee keenya shaytaanni sin arrabsini shaytaanni sin daalin jechuun ni jirra jirti boo sagaleen akka gaariitti arra mirqaana qabna sigale mooraan diinaa haphatteeti mooraan teenya gabbachaa jirti jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin deengadda mooraa diinaatu gabbatuu ture deengadda warra haaree barbaaduu dhukkeenu godhuu ture deengadda warra kondominiyeemii barbaaduu dhukkeenu godhuu ture arraboo dhiirtu dhufteellaa jawween jawwee keenya qoreensi waraaniini booyyee waysin arrabsini way saniifuu maaliif jawwee qofa bobbayanii aboo jaal maal taate arra voliyoomi ibbiraa xiqqeessan ibbiraa xiqqeessuu dadhabe hay uggii feete sagaleen hin jirtu